Obboleettiin tokko mana sadiin hojjechaa ture. Mana madaamii kiyyaa, mana haadha ishii akkasuma immoo mana obboleessa ishii hojjechaa ture. Walii gadi na dabarsitee gaafa kaanitti dadhabeeraan mana sadii hojjechuu hin danda'u yookiin biiroo nageessi gaafa hin jedhuuni summii na nyaachistee kinoo hamma har'atti dhiiga tufaatii dhukkubsachaa jira. Torbee sadiif jechaa jirti jechuudha. Egaa obboloota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha isiniin jedha isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a ani obboleettii keessan kennaadha isiniin jedha chaanaaliin kuni muudannoo tokko tokko dhaloonni jechuudha akka of eeggannoo godhaniif kan irratti darbaa jirudha isiniin jedha haaraa kan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa hordoftoota koo taatanii kan jirtan immoo like gochuudhaan obboloota keessaniif illee yoo viidiyoo kana jaalattanii fayyada jettanii share godhaa isiniin jedha obboloota keessan bira haa ga'u. Kanaaf obboloota koo wanta nasitti dhufee isinitti himu irraa of eeggannoo akka gootaniif jechuudha. Akkasuma immoo lakkoofsa kiyyaa profaayilii koo jala WhatsAppii fi Telegiraamii godheetiin jira jechuudha. Obboloonni achi jala fudhattanii dhuftanii na dubbistanii hordoftoota keessanii keetii fi qoodii wanta akkasii nu mudatee wanta akkasii akka irra hin geenyeef jettanii to'i namoonni jechuudha. Obboloonni keessan of eeggannoo akka taasisan wanta isinirra ga'es immoo akka isaan irra hin geenyee fi yaada keessan dhuftanii naaf qoodanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumallee ammallee jechuudha namoonni yaadni keessanii dhaloota biraatii fi of eeggannoodhaa fi barumsa ta'aaf jettanii dhuftanii na dubbiftanii yaada keessan karaa keessatiin naaf qooduu dandeessu. Ani immoo obboloota keessan bira ga'uudhaaf qophiidha isiniin jedha. Kanaaf garan qophii qabadhee dhufetti isiniif darba isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaaf yaadan dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Baay'een keessan mana gaariis jiraachuu dandeessu. Maaliif akkuma manni gaariin jiru manni amaanis jira jechuudha obboloota koo. Namni gaariin namni amaanis bakka hundumaa jira jechuudha. Biyya ormaa keessas biyya ofii keessas jechuudha. Hamma ta'ee namni of eeggatees of hin danda'u garuu rabbi qofadha kan nama eegu. Rabbiin gaditti immoo of eeguunis obsa qabaachuunis wantoota tokko amma haalli isaa jechuudha namarra darbutti of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ani yeroo tokko jechuudha mana obboleettii ishii dhaqee nan gargaara jechuudha. Mana mucaas deemee nan qulleessa as wajjin mana sadii jechuudha. Erga dhufee mana hojjedha jechuudha. Garuu waaqayyoof galannaa ta'u humna naaf ta'e jechuudha. Isaanis immoo amma ta'e jechuudha. Neetiin ishiin obboleettii ishii suni waan tokko naaf laatti. Kan ishiin naa kennitu sanaan immoo wantoota tokko qibaatii fa'aa wanta na barbaachisu wanta xinnaa kana nan bitadhaani birrii koo mindaa koo isa dhaabataa zarzareetoo ittiin hojjedhu ishiin jira. Kanaaf obboloota koo wanti isiniin jechuuti barbaadu oo jiraate dhiibbaan akkasii kun isinirra ga'aasaatti yoo beektan jechuudha. Madaamii keessaniin wal falmuu dhiistanii waaqayyoon humna kadhattanii jechuudha. Amalaan illee ishii gaafattanii akka hin dandeenye jechuudha. Yoo ishiin immoo baay'ee jechuudha kan isinitti gamtu ta'e jabaattanii jechuudha. Dhukkuba biraa ofitti fuutanii summii isin nyaachisuurra jechuudha. Jabaattanii waggaa lamaan keessan dirqamni isinirra jiru waggaa lama qofadha waan ta'eef waggaa lama xumurattanii gara biyya koollee galeetan deebi'a jettanii harkaa ba'uu yookiis immoo gara biyya keessaniitti galuudha malee yookiis immoo biirootti bilbilachuudha malee wanta akkasii jechuudha akka isinirratti hin yaaddamne duraan dursaatoo itti yaada isiniin jedha. Kanaaf wanti darbine hin jiru waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha namoonni jechuudha. Keessumaa mana firoota isaaniitti daddabarsanii kan isin hojjisiisan jechuudha. Mana ilmaa mana intalaa akkasuma immoo mana haadhaa mana bakka firootuma isaaniitti dabarsanii kan isin hojjetanii xiqqeeffannaa keessa galtanii too'ii adaraa keessan hin deeminaadha. Jireenya keessan irratti dhiibbaa fiduu dandeessu isiniin jira. Amma mucayyuun kun dhiigadha jechuudha. Kana nani tufaa jiru torbee sadii guuteera baay'ee tokko na dhukkuba naan jechaa jirti jechuudha. Mucayyoon ishiin tokkollee rabbi na gargaaree kinoo ofii kiyyaafanii guyyaa sadii irra dhufee amma garuu wanta ishiin naaf kennite ofii kiyyaa hin nyaadhu. Wanta ofii kiyyaa qopheeffadhe qofa kana nani fayyadamu jechaa jirti jechuudha. Dubbachuuf jechuudha ani guyyaa tokkicha jechuudha wanta akkasii naaf laatus jedhee too'i shakkees hin beeku yaadadhu jechuudha. Waanuma isaayyuu dhugaa dubbachuuf jechuudha jalqaba kan dhufes namumti waan akkasii irratti godha jedhee too'i yaadu jechuudha. Obboloonni akka kootii kun jiraachuuti dandeessu. Of eeggannaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jabaadhaa of eeggadhaa isiniin jedha.
madaamiin kiyya na jaalatti mistiriin kiyya na jaalatti jechuu dandeenya jechuudha. Garuu gaafa dhukkubsannee waan nuti tokko gaafa nurra ga'e isaanis sobu isiniin jedha hamma nu jaalachuu kan danda'anii fi sababa hojii harka keenya sababa jaalatanii fi sababa bakka hundumatti iyyuu yoo nu ergatanillee ergamnuufi malee isaan otoo xiqquma ishii dhukkubsannee gadi kan ciifnu ta'e nuuf yaadan jechuudha obboloota kooyi. Kanaaf of eeggannoo baay'ee taasisaa isiniin jedha. Waaqayyoommoo jechuudha nagaan inni nu baasi jechuudha. Nagaadhaan deebisee gara maatii keenyatti nu haa deebisu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha biyya namaa kana keessatti baay'eedha jechuudha kan ulfaatu keessumaa jechuudha. Dubartoonni isaanii namaaf hinnaan jechuudha dhiirota isaanii wayya malee jechuudha amma ta'e. Kanaaf waan biraa waan hin jedhu hin qabu obboloota koo isinis jechuudha jabaadhaa obsa horadhaa waan hunduma keessatti obsaadha. Wanti hin obsamne hin jiru wanti hundumtiyyuu guyyaa isaa eegee tooyi keessa darbamaa hin obsama jechuudha. Inni guddaan immoo fayyaa qabaachuudha. Fayyaa keessan irrattis immoo waaqayyo humna akka isiniif ta'u jabaadhaa waaqayyo kadhadhaa isiniin jedha. Nyaata keessan immoo yeroo isaa eegatu nyaadhaa jechuudha. Irra caala hojiirra iyyuu kan nama miidhu nyaata jechuudha. Nyaata yeroo isaa eegdanii hin nyaattan yoo ta'e hojii wajjin isin miidhuutii danda'a isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jedha adaraa keessa waan hunduma caala obsa qabaadhaa erga manaa baatanii waan hundumayyuu obsaa isiniin jedha obboloota koo. Haati hormaa kanumadha jechuudha ammamiyyuu yoo ta'e hamma haadha ofii namaaf hin naatu jechuudha. Isa kana beekne immoo jechuudha jabaannee hojjannee gara biyya keenyatti haa deebinu. Warri isinitti jabaates immoo waaqayyo isiniif haa laaffisu. Jabaadhaadha isiniin jedha akka kanatti hojjannee jechuudha dhugaa rabbii dhiiga keenya tufnee halkanii guyyaa otoo dhukkubsannu otoo beelofnu otoo dhoobonnu jechuudha hojjannee too jechuudha. Dafqa keenyallee namoonni hedduun kan nyaatanii isumaaniyyuu nuuf hinnaan isiniin jedha obboloota koo. Sababuma akkanatti hojjannee finnu kanaani diinallee kan nuti ta'an hedduu isaaniitu jiru isiniin jedha. Waan hunduma keessatti immoo waaqayyoo hin qabne waan ta'eef waaqayyoon gargaaraa keenyadha. Kanaafi adaraa keessan ofittillee hin aarinaa. Namni obsa qabu waan hunduma keessa iyyuu hin darbaa wanti hin darbamne hin jiru isiniin jedha. Innaa waan akkasii isiniin jedha waaqayyo immoo isin haa jabeessu humna keessa isiniif haa ta'u wanta yaaddanii fi wanta karoorsitan hunduma isaayyuu galmaan isiniif haa ga'u isiniin jedha. Nagaan gara biyya keessanitti deebi'aadha. Waaqayyo jechuudha inni kattaa keessan bishaan baasu immoo warra garaa isaanii jabaatee garaa isinitti jabaatanillee jechuudha maatiin keessan isiniif haa laaffisu isiniin jedha. Jabaadhaadha amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'ee isin jaaladha. Na jajjabeessaa isiniin jedha kallattii kamiiniyyuu yaada keessan koomentii godhaa isiniin jedha obboloota koo. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay baay.